isni amma wanni mama miidiyaa gubbata teesse maasu itu kumata guduru godhate kabajamo jalsanyi kabajamo jalshurube oromo fitani mariyo abaun fite yo fitanis waluman fitta waruma dagalati afesani wajin haso birata kulle kana so yo qabsawa ta isni kanau khadala kana khalede bulluko meka kashawande yo sojuru shamane shawade yo sojuru hajalu fula ke duroti festala kana loga mara morkitemi bande barchuba gubbate sewa birana te wachana barta be lal namni wanjal qabeto yontu murri jal qabu akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Oromaan artisti Kadir Martuu har'a waraana bilisummaa Oromoo kan dhiyeenya gara mootummaatti harka kennate warreen bosonatti hafan xiqqeessaa jiruu fi waan hin taane maqaballeessi adda addaa irratti oofaa jiru leef deebii quubsaa deebii gahaa deebii hayyuun deebisu deebisee jira jechuudha. Ergaa gurguddoo of keessaa qabu dubbatee jira jechuudha Kadir Martuuti. Kanaaf Kadir akkuma beekamu nama hayyuu fi beekaa akkasumallee wallisaa yeroo dheeraa uummata Oromootiif miidhamaa ture fi akkasumallee gargaaraa turelleedha jechuudha. Kanaafuu rakkoo Oromoo keessan kaatu kamittuu nama deebii kennuuf hamma of noofitti tattaafatu keessa artistii tokko jechuudha. Waan inni dubbatellee deebii inni deebisee dhimma waraana irratti maal dubbatee fi dhimma hawaasaa fi kana irratti kan inni dubbate hundaa'u bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama viidiyoo laayik godhaa. Viidiyoo irraa waan isinitti mul'ate immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaan isin jedha. Viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Inni tokko jaalsanyii dhaggeeffadhu seera haasawaa nama guddaadha. Jaalshurrubbee dhaggeeffadhu. Hundi keessan dhaggeeffadha. Namni tokko waan jalqabe tokko xumuruudha qaba yookaan waan hin xumurre jalqabu hin qabu. Kaayyoo kaleessa miliyoonota qabsoodha jettanii daggalatti galchitanii lubbuun dhiira meeqa eega badee booda qabeenyi Oromoo saba miskiina kana ka ilmaan isaa biyyaalatti faca'ee barsiifatu kana maallaqa meeqa kiisa coortanii hunda keetiin ba'a anis atis maallaqa isaatis daareessitanii ummata Oromoo kana lubbuu isaaniitis ilmaan isaatis daareessitanii haatanii galtanii eega galtan booda marrottis wanni quba qabdaniif jaallawwan hafettis quba wanni qabdee if gaaromsitee kaan xureessitaniif hin qabdanii jechuudha. Adabattaniiti akkasitti abiyyi biratti jaallatamne yoo jettan abiyyi amman tanarraa isin karaa daggalaa akka ari'uun taasisa. Shimallis biratti jaallatamne yoo jetti amma kan disi ari'uun taasisa jira. Dhaggeeffadhu. Hasan artisti Kadir Martuu har'a godhee baay'ee kan faayidaa guddaa qabu fi akkasumallee kan ergaa guddaa of keessaa qabu jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo giddu galeessaa kan jaalsanyiin hoogganamu gara mootummaatti galee jira. Baga nagaan galtan jennee ni jirra. Garuu kanarratti immoo warreen bosonatti hafan akkuma Kadir Martuu amma jedhaa jiru jechuudha. Yeroo ufii gaarii of godhanii warra bosonatti hafanitti harka quba laatanillee ni argan jechuudha. Hincitii gurguddoo haasaa jiranii keessollee waa baay'eetu dubbatamaa jira jechuudha. Gadi hin baane malee waa hedduutu dubbatamaa jira. Kan gadi baay'eellee jira. Kanarratti immoo namoonni baay'eellee gungumaa jira. Dubbatulleef waraana kana duraan deeggaraa ture namoonni baay'een jechuudha. Hamtuullee itti darbatu dadhabee akkasumallee callisuullee dadhabe namoota baay'eetu gungumaa jira jechuudha. Hayyoota meeqatu keessan gungumaa jira. Warra jarjaraatu dafee waa ol darbaa jira akka Kadir Martuu kana malee. Kanaaf immoo silaa kan galelleen eega galee mee ufiifu waan dhuma isaa uf hin beenne silaa osoo warreen isan dubatti hafan kana hammeenya isaanii kana akkasitti hangas mara paablikii godhuu baatanii baay'ee gaariidha. Hundaafuu mee waan artisti Kadir Martuu jedhu baay'ee waan bu'a qabeessa waan ta'eef mee ni dhaggeeffanna walumaanii viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina. Nuti obboleeyyan keessan gallee jirra. Laala akka seera haasawaa seera hooggansaa Oromoo takkaasoo itti. Obboleeyyan keessan gallee jirra obboleeyyan keenya haafanis rabbi walii galchee nuuf haa galchu jechuudha qabda malee yakka Oromoo fitanii maariyyoo abaa'uun fite akkanatti fitanii nuti immoo Oromoon finnu jennee maariyyoo mana gallee haasawni waliin fixaa turtan eega fixaa turtan. Ilmaan Oromoo waliin duguugaa turtan. Ajajni bakka takkatti isinitti kennama. Yoo fixanis walumaan fixaa warruma daggalatti hafesanii wajjin haasawaa biraa tokkollee kan haasawni.
kijiba. Waraana hundaayyuu ajajni jechuudha gubbumarraatti gadi darba jechuudha waan ajajni gubbarraatti gadi kenname immoo ajajoonni fuudhanii gara waraana isaan jala jirutti dabarsanii jechuudha waan godhan hundumayyuu walumaan godhan jechuudha kalee har'a immoo akka nama waan san kalee waliin hin godhini akka kalee waan san quba hin qabne okay yoo akkas taate gaafa san silaa kalee lakkiin waan kana hin goonu jedhanii didanii irraa fiiguutu isaanirra turee jechuudha irraa fiiguu isaanii san immoo incitti takkallee dhageenya jira hin jiru maa gabbaaniin dubbatiin gaafsan miidiyaarratti hin dubbanne jechuudha har'a immoo gaafa mootummaa tarka kennatan mootummaa biratti jaallatamuuf kan bosonatti hafeellee jechuudha maqaa balleessuun gaarii miti jechuudha nuti ni jaallanna hundaa waan fakkeenyaaf waraana bilisummaa oromoo kamiyyuu nan jaalladha sigalee kan galees keenyumaa kan bosonatti hafeelleen keenyuma oromoo irraa dhalatanii oromoo irraa nyaatanii akkasumallee kan itti galanillee oromoo rakkoo miti kun jechuudha amma wanni rakkoo ta'e miidiyaa irra taa'anii akkuma artist Kadir Martuu jedhu jechuudha waan kalee waliin balleessaa turan jechuudha waakkatanii ufii gaarii uf godhanii isaan bosonatti hafesan qaama oromoo jibbu waliin waan akkasii sana haasa'uun silaa gaarii miti jechuudha hundaafuu wanni Kadir Martuu jedhu tuni waanuma dhugaa lafa jirtu kalee walumaa waan godhan godhaa turan faannoo walii galuu yoo taatellee walumaa walii galaa turan ummata oromooti fi hayyoota qeerroo oromoo fakkeenyaaf ijoollee baay'eetu isaan keessatti dhumate ijoollee sanillee fixu yoo taate walumaan fixan sigalee walumaan fixan. Seera hoggansaa keessatti seera nama qabsaawaa tokkotti abaa waan taataniif beekamtanii kabajamtan waan akkasitti beekamtee wabummaan ammaatti deebite akkas sirriin ta'an waboo ta'uudhaan kabajamtanii michi dheeytanii abiyyoonni isin kabajeef mootummaan oromiyaa wanni isin kabajaniif waboo waan taataniif duba waboo kam kumatta waboon kun siifuu galata oolee jira maqaan isaatu siif karaamaa ta'e ulfina sii ta'ee jira akka waan qabsoon oromoo waa'ee nagayaatiif tokkummaa dubbatan waa'ee ummata salaalee isin gaafanne kanaan isin gaafanne ummata oromoo irratti isin gaafanne yoo qabsaawaa taate isinii kanaa'u kadala gaana kadiiri hunda kee takka takkatti si beeka jechuudha maali ati maal daleedee mee fides maal daleedee fides maallaqa miliyoona meeqa ka waraana kana jaare ana kashanyiin itti duguugame ana kadiiri kadammeessuudhaaf ummata kanarratti halkanii guyyaa hojjete ana kadiirati maal daleedeen isin amma wanni mama miidiyaa gubbata teessee maasuu ummata guduruu godhate wanta nu jana bartu maal daleedee ates baasi wannuma waraana jaamtu ilmaan oromoo eega boollatti fite booda miidiyaa gubbatti baatee waliin fitaa turtan kaayisa daggala jiru wajjin eega kana taate maaliiti inni chi gubbaa tatteessanii seeraan haasa'uun osoo jiru ummata oromoo gubbaa tatteessanii ummanni oromoo kun wallaala seetammoo isin kabajee suuraa teessan poosti godhe oromoo kun ijaan arga baga nuu galtan jee mootummaallee galateeffadhe laala haasaa ilmoo namaa mootummaallee galateeffadhe baga galtan jaallawwan jedheetiin jira barcuma gara dhaddacha gubbaa taa'eeti dhaddachan beeku yoo naan jette boksiin isi afuuf akkam dhaddachan beeku dhaddachootaa bultume yoo naan jette barcuma kabajamaa ta'e mootii gaaraan beeku yoo naan jette oromoon beeku waan naan jette waan ta'eef qabsoo osoo hin beekin qabsaawaa turte waan ta'eef heeshi anaa miti achitti yoo canabbarta malee abadan eega galtanii miti lubbuu meeqa galaafattanii lubbuu jaallahu meeqa galaafattanii galtanii miti uffsanii nagaan tattaa'uudha malee bakka itti galtanis ta'a oromooti biirooni ta diinaati miti abiyyis diinaa miti kanamma haacaaluun keenya wareegamuudha miti haacaaluun keenya baga wareegame rakkoon qabu anis ittiin dabalamaa rakkoon qabu san dhiira meeqatu wareegame dhiisi takkaa wareegama malee wanni nuti taane tokkollee hin jiru nu hundi nu ilmaan oromoo taane gaafa dhalanne wareegamumaaf dhalanne waan ta'eef mee haacaaluu keenya wareeguun waan jiru isiisaame kana arsee beekan bullukkoo meeqa ka salaale de bullukkoo meeqa ka shawaan de osoo jiru shammaanen shawaa de osoo jiru haacaaluu fuula kee duratti feestaala kana dhoggaa marama horkiteemi amma kana gumaa isaatuun baafannee barcuma gubbaa teessee waan biraa natti wacana bartaabbe mucaan sun maali mee takka feestaala sanii mucaan sun maramuu na gubde biyya bal'oo san keessatti jaaketa ilmaan oromoo irraa baasanitti kaa'uu dhiisanii kakkan inni gubee jiruuti iyya keessatti kana maraachee kana qullaana oofen jiru jechuu kiyya dhukkubbii mucaa kanaa faranjiillee hin beeyte irraa na wallaanaa jirtu meena dhageessa feestaala kanaan mucaan suufii qarshii miliyoona meeqaa uffatu
akkana feestaala kana mucaan sun qaamni isaa baantiidhaan maramee akkasitti taa'ee akkasi ganama awwaalamee jechuudha. Ati amma kana dhuftee achi gubbaa naa teessee lubbuu teenya qabsoo jettanii boollatti neeyxanii ammaan tana ustee biyyatti galtee nagaa annarraa taa'uu dhiiftee miidiyaarra wanni fifiidee akka abiyyi si jaalatu akka badhaadhinni si jaalatu taasisu kun amma nagahee jeequ jirta ammoo nagahee ku jirtan adabadhuuti dhaaba badhaadhinaa keessa taa'etti dalagi. You understand me? You understand me? Deemte teessa. Deemiti tan. Adaban naamusan. Malee waan jaalarraan eegamu haasawa jaalarraan eegama hin haasawina. Wanni isin jechaa jirtan nuti Orolmaan Oromoof illee nagahee Oromoodhaa akka hin eegamne nutti taasise. Akka Oromoon nagahee biyya ilmaan kana hundaa caaluu hunda kana hundaa wareegne badhaadhina kana tiiksuudhaaf eenyu kan lubbuu teenya wareegee badhaadhina kana gadi dhaabe isinii biyya keessatti addaa meeqa obsineeti isin hanga isin bosona keessa deddeemtan bosona keessa hanga deddeemtan nuti gartee diina fuula dura tateenye diina sanii hojii qabsoo qabneeti iccitii keessanis tiisaa achitti nyaata isinitti coraa bosona keessatti jechuudha. Hoggaa nyaata isiniif inni asitti cidhaan keenya nu kolaafamaa arra deebite akka badhaadhina ifii dhaabdee tokkotti waanuma nuti dhaabneen biyyatti si galchineen. Jalqaba irratti rabbi Oromoo mateenya tana walii haa galchu dhugaa rabbii bara durirraa kaasee hamma ammatti jechuudha jaarraa tokkoo fi cinaa yoo xiqqaate Oromoon kun walumaaf galuu dadhabe waluma kee qabaqaa xiqqaan jennee guddaan jennee wannumti qabsoo Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo tana je'amee maqaa waamamee fi xiqqoma qabsoo waraana bilisummaa Oromoo tana funyaan hin tuqte walqeequu walqotu akkuma hayyuun keenya Jawaar Mohammad kana dura jeewwanne abaawoon eefa gaafa isin biraa manaa bahuuti takka lafa qoteen beeku walqotuu malee qotaa walitti dalaguu malee akkuma inni jedhe sanii dhugaa rabbii nam wannumti bakka waraana bilisummaa Oromoo jedhee guyyaa tokko manaa gadi bahe bakka booda hamma fedhellee wal jaalatu walqotuun isaanii waanuma hin oolle walqeequun yaa rabbi hundumaafuu yaa rabbi nagaa haa buusu jechuun amma gaafa akkuma amma Kadir Martuu jedhu gaafa mootummaa bira ta'anii mootummaa kalee wal rukutaa turan bira ta'anii akkanatti nama fixaa turanii waan akkana bakka jechuun waan adda addaa waan hammeenya tokko gaafa haasanii bara ufumarratti ragaa ba'aa jiranii bara afaanuma isaaniitiinu ragaa ofirratti ba'aa jiran amma jarri PPO fedhe afaan sagalee isaanii tana waraabbatee kaayyate jechuudha gaafa xiqqoo booda rakkoo wayii dhufte tanumaan qabanii hidhatti guuran mee maal naan jedhe jaa'in argitaniimi fakkeenyaaf amma obbo Taayyee Danda'a kan mana hidhatti inni darbame maali waanuma xiqqoodha waanuma bakka sababan taaniin sababa godhatanii waan gaafa nagaa inni dubbate sababa godhatanii hidhatti garanii ittiin himatanii jechuudha obbo Jawaar Mohammad illee haaluma saniin hidhatti galchanii jechuudha. So kanafi silaan akkuma Kadir Martuu baanu sila osoo galanii afaan qabatanii tum afaanuma ofii qabatanii galanii mi eega galan saba dandayan saba ofiitii dalagu dadhaban sagalee tayanii fi hamma dandame yoo sagalee sadillee ta'uuf dadhaban hoo akkuma silaa galan sanitti osoo caljanii jiraatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Ma Oromoon silaa hincitti dhoffatuu beekaa maali seenaa Haaji Adam Saaddoo inni irraanfatamu akkamii dhaloota Haaji Adam Saaddootu keessa hin jirre hincitii Oromoo diinni arguurra jee garaatti nyaatee fixe waraqaa fuula sadii garaatti nyaatee fixe ni irraanfatanii seenaa Haaji Adam Saaddoo faani akkamii yaadatu dadhaban dhiiroo akkamii yaadatu dadhabanii hincitii waraana bilisummaa Oromoo kalee waliin bosona keessatti hadhaa meeqa dabarsaa turanii gadi banii diina dura dhaabbatanii paablikii ta'anii haasa'anii kun immoo waan hedduu sila jaalarraa waan hin fakkaanne jeneraalarraa waan hin fakkaanne nama ajajaa waraanaa ta'e tokkorraa waan hin fakkaanne hundaafuu mee ufiif waan itti citan dhuma isaa hin beekne maal akka ta'an jechuudha jalqaba argan malee dhuman argine hundaafuu sila akkasitti haasa'uun haasan dhiiraa ni jirti haasan dhiirti haasottu jirti.
Yoo dhugaa dubbanne waraanni bilisummaa Oromoo akkuma Kadir Martuu jedhu waan inni fidellee waan inni fide maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu qof itti dhaladhe itti guddadhe ila ammaan tanatti man argee jira. Waraana bilisummaa Oromootu waan akkanaa buuse waan jedhamu argeellee hin beeku takkaa jechuudha. Siigalee. Kanaaf yoo gidiraa fi reebichaa fi akkasumallee maqaa isaaniitiin hawwaliin keenya dhumuu taate malee jechuudha durirraa kaasee hanga har'atti waan tokko waan isaan fidanillee hin argine. Kanaaf immoo wal qotaniituma walii galuu dhabanii maal qaba yoo mootummallee walii galanii tokko ta'anii biyya kana silaa misoomsanii haadha keenya kan bu'aa jirtuu fi abbootii keenya irraa du'a hambisan silaa baay'ee gaarii ture. Hundaafuu rabbi isaanillee walii haa galchu. Hasan Kadir Martuu jedhutuni abbaa dhaggeeffateef abbaa qalbii itti godhee dhaggeeffateef dhugaa baay'ee haasaa dhama qabdu. Waan dhama qabanii beektanii miti haasaa dhama qabdu. Kanaaf rabbi walii haa galchu. Hundaa rabbi nagaa haa godhu. Biyya keenyallee dhugaa rabbi biyya nagaa rabbi nuuf haa ijaaru. Namni yoo biyyi nagaa qabaatte atillee biyya namaa dalagatte biyya teetti galuuf hawwute yoo biyyi nagaa hin qabaanne carraan kee carruma akka Sooriyaa san tahaa jechuudha. Hanga feete dalagattus mooraaliin qabdu bakka biyyi kan walooti kan nama tokkoo qofaaf miti kan murna tokkoo qofa osoo hin taane biyyi kan sabaaf sablammiin keessa jiraattu jechuudha Itoophiyaani. Kanaaf hundaafu walumaa galatti namoonni jechuu barbaadu silaa jal shurrubbeen falleen kan galan kun osoo danda'ame jechuun haasaa keenya maaltu dhagaa miti otoo danda'ame silaan hincitii walii waan kalee waliin dabarsan haasawoo osoo dhiisanii baay'ee gaariidha jechuudha. Jarri oppodiyootu namuma fedhillee ta'u beekadha hammuma fedhillee ta'u nama namtu siigalee gubbaan si waliin kolfiti malee harki hanna bare dooluu sosso'ayanii. Kanaafuu daawwattootaaf kabajamtoota keenya rabbi biyya keenya nagaa nuuf haa godhu jechuu barbaada jechuudha. Viidiyoon irra isiniif qopheessellee asumarratti kan goolabamu ta'a. Maarree isinillee chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayikii godha. Viidiyoo irraa waan isinitti mul'ate yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanallee walii sheer godha. Qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.